Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Maalidha kan barannu gaaleewwan baay'ee barbaachisoo ta'an afaan Ingiliffaa keessatti iddoo garaagaraatti fayyadamuu kan dandeenyu. Nutis warra afaan Oromoo dubbannu afaan Ingiliffaa keenya sirriitti guddisuu akka dandeenyu haasaa keenya keessatti maknee itti fayyadamuu kan dandeenyudha waan ta'aniif jechuudha. Kanaafuu nu waliin turuu hin irraanfatinaa sirriitti irraa fayyadamtanii sirriitti isin fayyadu waan ta'eef jechuudha. Kanneen beeknaan hamma ta'e afaan Ingiliffaa keessan guddisaa deemtan keessattuu warri eegaltootaa jechuudha. Warroonni haarawaa taatan subscribe, like, share gochuun irraanfatinaa jechuudha. Yaada keessanis nu barreessaa gaariidha moo akkami kan jedhu jechuudha. Inni biraa immoo warroonni direct onlineidhaan barachuu barbaadan lakkoofsa keenya dhuma irratti lafa siinii keenya nu dubbisuu dandeessanii jechuudha. Adda keessan shaakaltanii barachuu barbaadanii jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Dubbisni kan isin rakkisu ta'e. Amma gara barumsa keenyaa deemnaa. Gaaleewwan yeroo baay'ee itti fayyadamnudha yookaan jechootas ta'uu danda'anii isa laallaa jechuudha. Okay, tokkoffaan maal jedhaa? Really? 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 Akkaataa itti dubbatamullee laalaa deemaa jechuudha. Really? Dhugaa haasaa keessan keessatti fakkeenyaaf dhugaa moo jechuu barbaadan? Dhugaa jechuu barbaadan? Really? Jechuu dandeessan jechuudha. Really? Inni biraa immoo dafi kootu nama tokkoon dafi jechuu barbaadan maal jettan jechuudha. Hurry up. Hurry up. Amma asirratti hurry up. Dafi jechuudha. Hurry up. Walirratti yoo dubbistan hurry up. Dafi kootu yookaan dafi jechuu barbaadanii jechuudha. Akkanatti jechuu dandeessan. Inni biraa immoo clean it. Clean it. Clean qulqullu. It clean it yoo jenne qulqulleessi. Clean it. Qulqulleessi. Clean the window. Foddaa qulqulleessi. Clean it. Qulqulleessi kan jedhu bakka bu'aa jechuudha. Good night. Good night. Amma kana yoon fayyadamtan jechuudha. Mee haasaa keessan keessatti jechuudha. Amma warroonni barachuu barbaadan sirriitti afaan Ingiliffaa kana keessattuu hiriyoota keessanii waliin kan jiraattan yoo ta'e maal gootanii jechuudha. Bichoota akkanaa kana amma galgala nagaan buli. Nagaa ta'ii nagaan buli jechuu barbaadan good night. Good night waliin jedhaa deemaa jechuudha. Halkan gaarii yookaan hirriba rafuudha yoo taatan good night jedhaatoo rafaa jechuudha. Kanaafiyyuu akkanatti irraa fayyadamuu dandeessan waan ta'eef. Maaliif akkanatti fayyadamaa kan isin jedhu afaan Ingiliffaa keessatti yoo shaakalleedha kan barannu waan ta'eef jechuudha. Yoo yeroo hundaa shaakallee irra deddeebinee fayyadamneedha kan barannu waan ta'eef. Okay. Kan itti aanu immoo don't laugh. Don't laugh. Don't laugh. Hin kolfin. Laugh jechuun kolfuudha. Hin kolfin. Do not laugh. Do not laugh. Hin kolfin. Do not laugh. Hin kolfin kan jedhu bakka bu'aa jechuudha. Inni biraa immoo get ready. Get ready. Qophaa'i. Get ready. Get ready. Qophaa'i. Get ready. Qophaa'i. Look here. Look here. As ilaali. Look here. As ilaali. Look here. Look. Look hin jennu amma asirratti ilaalaa. On yeroo lama taate yeroo baay'ee afaan Ingiliffaa keessatti akka uutitti dubbisnaa jechuudha. Look jennu akkasitti garasitti dhiyaataa jechuudha. Kanaafiyyuu waa'ee dubbisaallee kan isin rakkisoo jiraate nu dubbisaa isiniif hojjenna jechuudha. Look here. Look here. As ilaali. As ilaali. Inni biraa immoo don't cry. Don't cry. Hin boo'in. Cry boo'uudha. Don't cry. Do not cry. Hin boo'in. Do not cry. Hin boo'in. I'm not there. I'm not there. I am not there. Ani achi hin jiru. Ani achi hin jiru. There achi hin jiru. I'm not. I am not there. Achi
ani achi hin jiru. I'm not there. Ani achi hin jiru. Kan jedhudha. Nothing else. Nothing else. Homaayyuu. Nothing else. Namni tokko ammoo what's new osoo isin hin jedhee wanti haaraan maaltu jira osoo isin hin jedhee nothing else yookaan ammoo homaayyuu jechuu dandeessanii jechuudha. Homaayyuu nothing else jechuu dandeessanii kanumaa jechuudha. Akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Barumsi keenya har'aayi baay'ee gabaabduudha. Garuu jechoota kana qabadhaa. Gara iddoo biraatillee gara jechoota biraa gara gaaleewwan biraa yoo deemnus nu fayyadan waan ta'eef iyyuu kana jalaa qabadhaatoo gara biraa immoo ni barannaa jechuudha. Yaada keessan koomentii irratti naaf barreessuu hin irraanfatinaa. Ammaaf bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaalladha.